Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himaa ani Lubee Girmaati. Itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa Adam Faraa haasawaan pirezidaantii Soomaaliyaa dhugaarraa kan fagaatedha jedhan. Itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa Adam Faraa dubbii pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed dhugaarraa kan fagaatee fi hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru ilaalcha keessa kan hin galchinedha jechuudhaan qeeqee jira. Adam ibsa karaa miidiyaa hawaasaatiin baaseen ibsi pirezidaantichi baase hariiroo fi tumsa biyyoota lamaanii ilaalcha keessa kan hin galchinee fi ollummaa fi dantaa waloo gaarii biyyoota lamaan gidduu ture kan xiqqeessudha jedhee jira. Marii Ankaraarraa akka hubannutti Itoophiyaan tokkummaa fi walabummaa Soomaaliyaa kabajuuf fedhii hin qabdu kan jedhe pirezidaantii Soomaaliyaati. Walga'iin beekamtii malee gaggeeffamu kamuu dhorkaadha kan jedhe mootummaa naannoo Tigraayidha. Naannicha keessatti godinootaa fi aanaalee jiran hundattuu walga'iin beekamtii bulchiinsa yeroo pirezidaantii naannichaa malee gaggeeffamu kamuu dhorkaadha jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaanii ajaja dabarsan. Lammii Siree dabalataa akka taanutti isinitti hima. Wallabdeen dhaaba Abut keessatti dhalate Abut bakka lamatti cabuun garee takka deeggartoota pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa deeggarti. Gareen takka ammoo pirezidaantii duraanii durataa dhaabichaa Dabratsiyoon Gabramikaa'el deeggarti. Obbo Geetaachoo Raddaa itti aanaa dhaaba Abut ture. Erga wallabdeen isaan lamaan jidduutti uumamuun dhaabichi bakka lamatti ilaalchaan wal dha'uu eegale. Dhiyeenya ammoo paartiin Abut kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu kora torban tokko oliif gaggeesseen itti aanaa dhaabichaa kan ture Geetaachoo itti aantummaarraa kaasuun muudama garaagaraa dhaabicha keessatti godhan. Bariituu Geetaachoo Raddaa ibsa baaseen walga'iin isaan ta'an kan fudhatama hin qabnee fi murteen isaan dabarsan kana hojiirra ooluu hin dandeenye jechuudhaan ibsa irratti baase. Ta'us garuu garichi mootummaa yeroo cimsee mormuu itti fufuun walgahii biraa guutuu naannichatti baasuuf waan akeekee fakkaata. Dhimma kana dursee karaa itti cufuuf guyyaa irraa ammoo ibsa irratti baaseen ajaja dabarseeti jira. Pirezidaantiin bulchiinsaa yeroo kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa amma booda beekamtii keenyaan alatti godinaas ta'ee aanaalee naannichaa keessatti walgahiin godhamu kamuu hayyama keenyaan ala abadan hin gaggeeffamu jechuudhaan dubbate. Pirezidaantichi xalayaa bulchiinsa godinaa fi aanaa hundaaf barreessaniin bulchiinsi yeroo naannichaa dhimmoota ijoo yeroo fafe keessatti raawwachuu qabu akka jiran ibsuudhaan hayyama pirezidaantichaa malee Tigraay keessatti walgahiin gaggeessuun dhorkaa ta'uu himeeti jira. Bulchiinsi yeroo naannichaa ganna kana eegalee hanga bara dhufutti lafa naannichaa hin deebifamnee fi jiraattonni gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasisuudhaan nageenya mirkaneessuun hojiilee deebisanii ijaaruu raawwachuuf qophiirra jiraachuullee himeeti jira. Kana cinaatti ammas sagantaaleen ganna kana raawwannu keessaa ittisaa fi wal'aansa weerara dhibee koleeraatii fi lammiilee buqqaan deebisuun rakkoolee karaa daangaa naannichaatiin dhuftu eegsisuun baajata cufuu fi kan itti aanu raggaasisuu hojiilee mootummaa jiru hunda hojjetuu fa'aa eereetiin sagantaalee kana cinaatti dhiisanii ammoo walgahiin gaggeeffamu kamuu bulchiinsa yeroo naannichaa kan miidhu waan ta'eef walgahiin qindoomina hin qabne gaggeeffamuu akka hin qabne yaadachiisaa. Amma booda beekamtii pirezidaantii bulchiinsaa yeroo Tigraayin ala walgahiin tokkolleen gaggeeffamuu akka hin qabne gaggeeffamuu akka hin dandeenye tolchee ajajeeti jira. UNICEF dhaabbilee fayyaa Itoophiyaa miidhaan irra qaqqabee fi deeggarsa meeshaalee taasise. Itoophiyaa keessatti dhaabbilee fayyaa balaawwan uumamaa fi namtolcheen miidhaan irra qaqqabeef kan oolu deeggarsi meeshaalee wal'aansaa fi qorichaalee doolaara miliyoona 3.4 olitti tilmaamamu taasifamee jira. Deeggarsicha kan taasise dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbata deeggarsa daa'immanii yookaan UNICEF yoo ta'u, deeggarsichi naannolee Oromiyaa, Affaar, Amaaraa, Tigraay fi Kibba Itoophiyaatti dhaabbilee fayyaa miidhaan irra qaqqabetti hojiirra kan oolu ta'uun isaa ibsamee jira. Deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa sagantaa walharkaa fuudhinsa deeggarsicha irratti haasawaa taasisaniin deeggarsi taasifamee qaama sagantaa Care for Health ministeera fayyaa Itoophiyaa fi UNICEF hojiirra oolchaa jiranii ta'uu himanii jiru. Hospitaala Cirootti wal'aansi moora ijaa tolaan kennamaa jira. Godina Harargee dhiyaa hospitaala magaalaa Cirootti namoota rakkoo moora ijaa qabanii qorannoon adda baasuun tajaajilli yaala bilisaa itti fufiinsaan kennamaa jiraachuu itti gaafatamaan ogeeyyii fayyaa kutaa wal'aansa ijaa obbo Mubaarak Kadir himee jira. Lammii Siree.
Godina Harargee dhiyaa magaalaa Cirootti kan argamu hospitaalli magaalaa Ciroo yaala dhibee moora ijaa baqaysee yaalchisuu tola eegaluu jalqabeeti jira. Uummanni keenya sababa moora ijaatiin qaroo akka hin dhabnee fi hojiin tola ooltummaa tajaajila fayyaa hawaasaa hospitaalli jalqabu itti gaafatamaan ogeeyyii fayyaa kutaa ijaa hospitaala magaalaa Ciroo obbo Mubaarak Kadir godinatti dhaabbata CDA jedhamu waliin namoota rakkoo moora ijaa qaban baraaruuf tajaajila yaala bilisaa kennamaa jiraachuu karaa kominikeeshinii magaalaatiin beeksiseeti jira. Tajaajilli kun guyyoota 40 hospitaalota godina kana keessatti argaman hospitaala magaalaa Ciroo, hospitaala magaalaa Hirnaa, hospitaala magaalaa Baddeessaa, Asabootii fi Daaroo Labuutti kan kennamu ta'ullee himeeti jira. Tajaajila kanaan namoota moora ijaa qaban 1,700 qorannoon adda baasuun tola yaaluuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu himuudhaan tajaajilli kun erga jalqabe guyyoota 15 ta'us beeksisuun guyyoota 15 kana keessatti namoota qorannoon calalaman 598 fi yaaliin godhamullee himeeti jira. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru namichi lammii Keeniyaa dubartoota 42 ajjeese mana hidhaatii miliqe. Poolisiin Keeniyaa yakkamaan akka miliqu poolisoonni 8 haala mijeessanii jiru jechuudhaan qorannoo gaggeessaa kan jiruu fi yakkamaan maqaan isaa Koolins Jumaayisii Kohaalushaa jedhamu adoolessa bara 2023 irraa eegale haadha warraa isaa dabalatee dubartoota 42 irratti ajjeechaa raawwachuu isaa poolisiin Keeniyaa kanaan dura beeksisee ture. Yakki isaa qoratamee erga mana hidhaa seenee booda yakkamtoota 12 biraa waliin mana hidhaa keessaa miliquu danda'aniiru kan jedhanii fi yakkamtoonni 12 kunneen lammiilee Eertiriyaa akka ta'anis himamee jira. Yakkamtoonni kunneen kan miliquu danda'anii wayita eegdonni mana hidhaa ciree nyaachaa jiranitti foddaa mana hidhaa fi dallaa cabsuudhaan miliquu danda'aniiru jechuudhaan BBC'n gabaasee jira. Kan hordofaa turtan oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata yeroo gaarii nu waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa jeemin irraa qophiilee afan waliin turtii gaarii qabaadha.